hiree kan akkaan an fixadhu naaf godhi naan jee. Sababii sanittiin hayyeeti godhadhu jee akka inni hiree san fixatu waan yaani waan inni itti jiru kana waan inni hin beekneef bikka ni haasan dhaqee farrameef jechuudha. Oddaan inni nama biraatii buusu jiraan. An kan hunda shoora inni taphate quban qabuun. Gizeen anarra buuse inni guyyaa kaan waraqaa ni kaa bikka ni haasanii furannaan siinii kaa hojjeetu manarra dawwal. Faamii kiyya wanni an siin jechuu barbaadu. Wanni an siin jechuu barbaadu. Ni keenni ati hiite kun kan maslahaa biyya baqaa kana keessaa ittiin bahuuti moo jaartii ta'e tanaan wal dadhabdan. Dhugaa rabbi si argu. Dhugaan jiru maali seeta? Naaf intaloon tuni baatii afurii ol ani bakka biraa gala mana bakka biraa kireeffadhe. Aye. Intaloon jedhin anaafaan hin jedhe. Naaf yaaniin baatii afurii ani bakka biraa gala. Aye. So namni bakka biraa manarraa gabbee walitti aaree bakka biraa galu nama kana hedduu nagaatu jira. Yaa dubbii ishee kadhaa quuqamtee dubbachuun kee uumaa rakkoo hin qabu dhugaadha. Ila maali beektaa haani na hubadhu haani. An takkaffaa maali wanni isaan na godhan maali ni beektaa asii. Haani si sirreessaa dhaggeeffadhu. Wallaahi an akka anii fi namni biraa gargara si sirreessaa dhaggeeffadhu. Ayyee naaf sirreessaa qoy gaasii fi nima wanni fi. Waan irra dhaabbattee natti himtu qofa barbaada. Waan irra dhaabbattee dubbatu. Ani sisin beeku obboleettii tiyya faamii hin beekaa ati faamillee wallaahi anaa tokko rakkoo miti sun. Rabbi walitti isin haa tolchu. Yoo addaan baata illee rabbi isinillee rizqii haa baasu isallee rizqii haa baasu jaarsaaf jaartii wal dhabuun adda bahuu wajjin wal araaramuun duruu jira jechuudha. Garuu shayini kuni nama guddaa nama anaafsii fi faamiif warra hunda abbaa keenya nuu ta'e malee obboleessa keenya kan gafallee hojjenne hin beekta umrii isaa qaamallee beekta waan ta'eef. Amma bakkeen ustaadni itti simiidhaan akka reef jettan san. Bikkitti namiidhe kami ni beekta asli. Anaa laal. ندولنيتي سمك جدولني نخان الرا فامين سمك جدولني نخان الرابو سوفدا ميجوت ناس النادي ساجين إني فامي جين أنا ويجي سدي ورقة بتنكا كان ويجي سدي فرمي في جروجتشو ثاني شيخا جزين لوفي نخاد دنوباسي وني سر أنا عرس إسد نعرس يتشو an ogusanitti laaladde ni laaladden maalif an osoo waan takka quban qabne surprise na godhan si galee surprise ta'e ni kaahi ku feena jaani eesuma kiyya dawwalani yaaman guyyaatti qabatan na fidan gizee na fidan ni khana raabusan gizee na raabusan ani jeen ilmootee furadhu maallaqa dhugaa kuma inni jee ilmoonaa darbe namni ni laalataa darbe gusan irratti Gizeen irratti darbe maal naan jee ni beektaa Sheek Sharafaan bikaan ta'aare jechuun. Ana raanta intala dhalaati nama osoo bultii keessa jiru jechuun dhalaaf jecha hiikameen ogusanitti. Amma jee nutiitu si hojii deema bikka qayyimas qal'aqiiti farramii fi naan jee Sheek Sharaf afaan isaatiin. Wanni isatti na aarse guddoon. Amma ati gizee hiikamtu kana ati faamii wal dhabbee qabdammoo maali sababaan itti hiikamtu? Sababaan itti hiikame maal naan jee? bikka waraqaan kaan hojii wallollee dubbuma dhalaa tanarra wallollee maal naan jee haniyaa an biyya kana keessaa hin deemuu fadha. Atii fi ilmootiyyaas isin sponsora isaniif hin godha akka nama takkatti. Bikka nikaa kana hojii dhaqiiti sponsoraan harkadhe kobaatiyyatti an kana fixadheetiin atii fi ilmootiyyaas sii fixaa naan jee. Ofii deemee ka'ee sii fixatiin jedhe. Geema qabadheetiin jira. Gizeen geema kanarratti illee harkadhe warra keenya ergisiisee yoon harkadhe saniif hin godha. Ilmootiyyaaf hojii as keessa sin dhiisu sponsora kana naafixii naan jee namticha kun. Haaya rakkoon qabu faamii waan itti jirtus dhiisi siifin fixa humaa rakkoon qabuun jeen. Hayyee waltaanee bikkanii haadhaynee jechuun adda baanee galleen. Gizee adda bahu waltaata kana. Asli, no. No, asli, dhabbadhu. Maaliif wanjalli gaarii miti siidhaafis isaafis takka ta duraa. Ilmoo namni nugguu aaree haa darbu. Laafee gosoon dubbachuu jiruuti networkiin na dhaabe dhaabbu. Ilmooti hin agarsiisu dide faamii dhaabbu. Ani usii dhaabbadhu kana nama dhaggeeffadhuuti maal taate. Wanni bakka kana jiru
والهي كان ركومتي إسن فيتن والجالتن والججراتن أمو بيسن خيستي والديسو راهي نتدوبن عكا دوبرتيتي تاكتن خفامين اندفو ايه كان جاني جتني خريف قفلتن سر اتفامين كندا اوسو الموك ابو المو إسا بيسن خيست ديسي أبار رسپونسر غريف سن عكا بيخنن فينن جلت رئيسنيم أنا كبدا Adagay Abu Rashida guyyan dhufuu fi baatiin dhufuun si hima maal akka fidduun si ilaala. Habaleessu hafi tadduka. Ammoo osoo asliin haasoo jiru osoo asliin haasoo jiru dubbachuu ture networkiin na baase. Yookaan adagay Abu Rashida manguddoon biraa ni jirti manguddoon biraa oseentii haa dubbatu. Manguddoo caaltu hin jirtu anis manguddoo. Osoo namni haasoo jiru hin dubbatinii qaallitti. Faami use. Faami afaan kee walii qabadhu qaallitti bitituun Abu Rashidaadha. Abu Rashida. Sindaga asli. Ila amma akkana goone. Andura waan baruu barbaade mucayyoo tanarraa waan baruu barbaade. Haani ati yeroo si hiika waraqaa tolfadhee silee tolchaa siin jedhe tana faamii kana ka jibbiinsa hiite moo maslahaa as keessaa ittiin baataniif haya jetteen dubbiin achi jabduu. Ka jibbiinsaati miti wanni inni naan jehe maslahaa saniimti namaatu sponsora Kanaadaa naa godhuu deema. Micaa tokkotu amma dura Feesal Jaaniini sponsora tokkoon harkaa qabaa je'een baatii jaamu baatii torba dura nama kanama takka namaan as fiduu barbaadaa jeen gaafsan faamii fi micaa walirra jiran ture si galee faamiin koobaasaa godhachuu hin danda'u ani irra hin jiru faayilan qabu yeroo sanii faamii fi micaa walirra jiran ture sponsora san faamiin namatti barbaaduu ture akka namni biraa godhatu baa sanii namatti dhabee jira sponsora saniitu amma jira naan je'anii ati seega waraqarra guutamte sponsora saniin godhadhaa. Ayyooniin deebiis isanumaan fayyada micaan sana kana naan jee sponsora kana godhadhu naan jee akkam jettaa naan jee naan mari'ate jechuudha akka jaartii isaatti. Atillee geema kana taphadhee yoo rabbiin na milkeesse ati fi micaa biyyarraa maallaqa eeggisiisee waliin isan godha garuu ammaan tana faamilii sadii oggumee qama korree namni nuuf godhu hin jiru anis firan qabu atis firan qabdu. Saniifuu micaan Feesal kun gaa liqin nageessaa dalageetiin firraa kafalaa. Ati akkam jedhatis malaan sii godhaa naan jee. Amshir ati deemnaan waan akka nama deemeetiin jeensuu kanu baasta. Hayyee jennee wal taanee bikka ni haasan walii aanaa akka bikka ni haa dhaqanis hin beekne namatti ni minnaan jee. Hayyee bikka ni haa hojii dheeyne namumatti jiru farramsiisan naan jee farramsiisannee gizee farramnu kanallee akka sponsora kun dafee naa seenu akka nama baatii jaadiro walii kee goonaa naan jee. Hayaan jee. Amma haya jennee wanta kana fitannee gizee dhufne. Asli. Inni amma wanta kana fitannee dhufne Khamisa waraqaa namaa kannanii jira ballama san dhaqe. Namtichi kun akkam taate jeenaaf hin dawwale achumaan mana rammee kutee kayetiin itti dawwale bilook na godhe dikka san finnaaf hin faamiin. Bizee bilook na godhe ilmootiyyaaf waan takka mana keessaan qabu guyyaa takka maallaqa dukkaanaa kaayee kayetiin bikka inni jiru mana rammee san dhaqee dhabdee jechuu bizee inni bilook na godhe. Narraa banuu didanii kayetiin galee galgala narra dawwalanii Sheek Sharaf narra dawwalee faamiin sii kuufadhaan abbaa kana jaa faamiin akkam jettaa naan jee. Maaltu tanaan dhufe gaa anis jeeni humaa rakkoon qabu hin jeen hayyee jeetumaan irraa usi. Kayee faamiin namchi tokko kafira keenyaatti jira eessumummaa tiyyaati itti dawwalee micoota isanii kuufadhaa jeen. Faamiin. Hayyee. Amma gizee jeen Sheek Sharafiinis jeeni akka nama takkatti yaa sheeka dawwalee jechuun sheeka dhalaa jeen na hudeebaa namtichi kun fe'uunalleen hiikini mikaa qofa naaf haadhiisuun jeemmee naan hin jenne yaa jettu aan akka mataa kiyyaatti itti dawwalee jechuudha. Namni waan biraatillee waraqaa nikaa kanaas godhee fi fixee fi kan inni amma garagalee kana jootee nikaa rasuulaa qofa aan haadhiisuun jeen kun sheekni osoon faamiin til dawwaleen jechuun sheeka dawwalee. Waan biraatillee naaf hin godhin haana haadhiisuu ennaan
wajjirra haasooyinaa rakkoon qabu maalirratti akkamiin bika waraqaa inni illee maal naan jee akkamiin bika waraqaa san dheeyitaa fi naan jee san osoon hin beekiniin dhaqee kunoo amma akkana naan jehu jiraan jeen sani atimmaan gorsiiti atummaan gorsii kunoo aanan jenne hin jettu akka bikka ni kaasan qofa narraan xuwineen jeen ni kummaanuu haanarra taa'u inni akka fedhe haa ta'u kalaas hin jeen hayyeen aan jehee kutee yaa san booda inni sin danda'amne nama yaani hiikun fada majoo tokko faamiin yeroo sanitti okay yee jaanii gizee manguddoon dhufte sheekninis quraana qaqqaree waa himeechu dura faamii waa gaafannaa jaan bikkinni takkitti ammaas achitti aareen yaani himannaa himadhaan jenne faamii sheeka jechuun osoon faamiin hin mari'atini waan biraatillee miti sheeka ni haa qofa anaa dhisu ifi fakka fedhe haa ta'uun jeen anganaa yaani dhiira lama sadii heerumuun fadhu bultii tiyyaniin jaaladhaa akka fedhe haa ta'u waraqaa ni kaatanaas fixee fi bultii tiyya keessaan ta'a halaas hin jeen hayyeen aan jee anaaf sheekni adda baane san booda gizee mana san dhaqu jechuu atis hin dubbatin naan jaani inninis ni ta'a san booda faamii ati akkam feetaa jaanii ol ka'ee an hiikun fadha jeen gaafanne gizee faamii gaafatan kan isaammoo yaani dura namni irraa eegalu abbaan dhimmaa isaami ka isaan wali qabe isaami isa gaafatan jechuu eega inni akkana jee muti waan goonu takka silaa yaani walittillee isan deebisuu ni mokurraa eega inni akkana jee waan goonu hin qabnu ni goonaa waan isii as kaa'uu ni dandeessaa fi jaanii jeen fixattee yaan fixanne qoy jeen hayyee waan kiyya gizee irraa naa fuudhan maallee inni hirratee jechuu manguddicha tokko ta'a dubbii tana itti ilaallaa jeen eessumni keessan yoo maallee inni kun maallee inni isii gamaariif kun guutamuu baate borutti nuuf dabarsaayii jennaani manguddichi inni fidatisan laa dubbiin borutti dabruun qabdu arruma dhumuu qabdii jeen kayfaami maallaqa liqii barbaaddaddu wanta kana guuti irraa fixii jeen namtichi jechuu akkasitti narraa fixan an yeroo sanitti jechuu nikaa kana kanuma yaames akka nama guddaa takatti sheekatti illee himadde akkuma nama siinjee kanagaa yaaboo nikumallee naadhis inni akka fedhe haa ta'u an takkarra lama heerumuun fadhu kunoo sheekni jiraami namaatu isa kana godhu jira an bultii kiyya keessa taa'u ni fedha isa namaatu kana godhu jira inni akka fedhe haa ta'u kalaasi an bultuma keessaan ta'an jeen kunoo sheekni naan jenne haa jettu itti dawwalee jechuu mataa kiyyaaf. Subhanallah. Shayni salaatu bayanna fakkaata hin dhufanii faamii. Yaa. Faamii. Dhugaan jirtu kan asli. Ayye. Faamii hin beeytaan amala kiyya. Inni si beekii miti jechuu kasii responsaraa jechaaf jechuu. Wanni boochulleen hin jiru. Faamii gaafadha. Faamii gaafadha. Wanni bootu hin jiru. Faamii ani si qaamallee wal beeynaa hojii nyaate hojii dhugellee hiriyaa dhugaa dubbachuu yoo ta'e ijoollee kaayiroo keessa ati firammee nama baay'ee natti dhiyaatu. Nuti saahiba ka guyyaa rakkoo illee saahibni yoo gaarii ta'e walumaan gaarii ta'a. Yoo badallee ta'e walumaan badaa ta'a. Sababaa keetiin si qofaa miti uummata kaayiroo guutuu arrafamaa jira nullee arrafamaa jirra. Alaa kullaan sun rakkoo miti mucayyoon tun haadha ilma keetiti. Ni keenni ati irraa hiite kun naata malas deebii faamiyas. Ni keenni ati irraa hiite kun akkuma isiin jettu akkuma uummanni jedhu kan maslahaa biyya kana keessa itti baanimo yoo riskiin ta'e Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa jiraatti wallaahi faamii kenna numa deemta wallaahi. Anatu asirra sadaqaa si kadhate isin sadiin bakka tokko ispoonsarallee si oofa wallaahi kuma 20 bar kuma 16 bar nama sadii kuma 16 doolaara Kanaadaa kuma 16 doolaara Kanaadaa ana si riqeeffate isin sadiin bakka tokko isin oofa wallaahi. Isaayyuu ijoollee Harargeeti kaasii nama oofuu danda'u Kanaadaa Harargeen ispoonsara nama gootu guutuun isaa hibbankii. Qoy dhageeffadhu na dhagaye. Wallaahi rabbitti si kakadha yoo ka maslahaa taate qoy dura gaafii si gaafadha yoo ka maslahaa taate anatu si kadhate yoo kadhaan dhabe si liqeeffate ilmoon 4,000 jaartiin 4,000 jaarsi 8,000 obboleesso soba yoo jette warra Kanaadaa ispoonsara nama dhaqu gaafadhu sitti himaa 16,000 isin sadiin
دولار كما كراجها كندا يجون بالربا يتقو بوليسكي حاجة تنانو نمرة ثيري كيف تشودن دا أشي ديم تتنين فون غالا شرط لفه غالا شرطه كفلتا ساعتني دولار أفورتما يعني إن كفلتا كيف سيري كيف تكون خليفة فرع رشيدة فرع ثاني كيسكية تقبو سيكنه يو برباد سيكنه نيكين نمانة هي تكون شوغر مامي ويتو سجنة جنة مثلا هذا كيسا اتيمبو تيمو جارتي تيتنان أفان مكيسا ولدت أبدانيمو قبريك أبدا dhugaa dubbadhu yookiin xiyyaaratu siin garagala Ameerikaatti barnamni ufajjeesaa jira ilmoo afurirra kaasitti ilmoo barsiifatu xiyyaara keessatti hin duune Oromoon tokko dhiyoo kana qabeenya isaa niitiin paaswordii mobaayilaa wallaalte kun qabeenya isaa Itoophiyaatti taphataa jira jechuun mucaasitti ilmaan ofii jamee alaazaaritti barsiifataa jiru diyaasbooraan xiyyaara keessattuu du'aa oola Ameerikaan jaannataa miti Kanaadaan jaannataa miti habibi beera biyya faranjii yoo taate namni asirra beeku hin jiru silaa qaata seenaa faara seenaa facaasee deema osoo silaa ilmoo ofii Ameerikaaf Kanaadaan namaa caalte qixa kiyya dhalaa biyya faranjii tajaartan qabnee fi shuugar maamii fi kaan addan beeytan sii galee miti amma anfaamii kiyya wanni an siin jechuu barbaadu ni keenya ati hiite kun ka maslahaa biyya baqaa kana keessaa ittiin bahuuti moo jaartii teetanaan wal dadhabdan dhugaa rabbi si argu him أصلي قلت لك دبادو صار إن دبادين قوي هاي دبادين أوكي تفوفي دكتور مال سيدا dhugaan jiru maali seeta naafi intaloon tuni baatii afur yool ani bakka biraa gala mana bakka biraa kireeffadhe intaloon jedhin anaafaan hin jedhe naafi haaniin baatii afur ani bakka biraa gala so namni bakka biraa manarraa gabbee walitti aarii bakka biraa galu nama kana hedduu nagaatu jira. Yeroo kana ani bakka biraa osoo hin galu anaa fi isiin tun baatii sadii alaan galaati mitiyyoo ani si miidheetiin jira ani beegaan naafeti wal dinnee akkana rabshaan nu hidduutti uumamtu taate naafeti adda ba'uu qabnaa jee ani murteessi. Sigalee isheen dhuftee dubbatee manguddoon adda addaa dhuftee dubbattee ni jira. Manguddoon dubbatte hundinuu. So manguddoon nuyi dubbattee yoo nu dadhabde eega manguddoon dadhabde jeetiin ani bakka haaluma sanitti jiraachuu eegale. San booda anaa iida kana dura anaa bakka biraa mana bakka biraarraa bakka biraa galee dhuftee mana sanitti rabshaa gootee ilmoo fi naaqannuu fi rabshaa ajaa'ibaa goote araba na ila deemuudhaan. So namni wal dide tokko dirqama wajji jiraadhaatu jira. Nama wal jibbee baatii shanii ol adda jiru. waan hundaa akkana jaanii eega namni tokko adda ba'an hundi dubbatan si galee waan hunda naqqisan namni baatii shan adda bakka galu jiru akkamitti jaarsi jaama san booda manguddoon iida dura dhuftee isin rabshaa goonaan manguddoo yaamee ani arabaan na barbaaduu fi rabshaa bakkaan galutti dhuftee rabshaa godhuun hin barbaachisu jee manguddoo yaamee manguddoon nu hidduu teessi manguddoon nu hidduu teenyaan manguddoodha. Isin dubbadna eenyu dubbadda wajji jiraachuu feetanii wajji jiraachuu hin feenu isiis gaafatan anaas na gaafatan haya waan isii kana san iyyee isheenii natti himee waan isii na gaafate kanneef haya jette harka ol fuunee salaamtaa waliin jennee adda baane kabajaa jaalalan ilmoo boodarra gizee haasoon ilmoon fudhadhu mana irraatti dawwalanii ilmoon fudhinii ilmoo isaa irraan fudhinii eega akkana taate. San booda ilmoo darbitee kutte. San booda ni kutte ayyee eega kutte meeshaa tana eega ilmoo darbitee deemte meeshaa waan takka hin fudhinii ilmoo tanaan itti guddisaa. Ani maallaqa illee waan hin qabu meeshaa bitachuu hin danda'u mucaan kun lafti noowwaa takiifallee irraan fudhinii ilmoo tana itti guddisaa eega ilmoo darbitee jeetiin achuma dubbadde. Haaya jettee kuttee ilmoo meeshaas gabbaatee gurgurattee akkasitti ammaan tana eegachi meeshaas gurguratte booda nagayaan adda deemne hayyee eega gurguratte jeetiin mana qolfii bakka isiin keessee fuudhee mana abbaa manaatii qolfii firraa kannee meeshaa mana caccabsanii isaan keessaa meeshaa guuraniis mana tolchee hasaaraa keessa dandeete haaya jee abbaa manaatii qolfii kannee biraa deeme. Ani taloon tun aarteeti waan kana gootee adduma baanee
وقعدت دقائق مجيتين شالجي أما ديبتي لما دا عربان أما اللي نجلا ديمتين برباد سو ونكم مالي فيس نمني كوني وججراتون وججراتا الدنبا الموس يعني يسيتو دربي ديمي ميشا مناتيس هندا ولا حتى مرت أنت يا في خبيت دي نبني ميشا منا كيس جوت هندا غرغرتي ديمتي هنا فيديو انك ابا منا جزين داكي دربانو وانت كنجور منا كيسا سو سنيفو نمني خبا جادان وججراتي الدان جزي بهو والهميسون واي ولي عاسون أماس ميديان كوني ولدتي نمفني دبيتنا دبيات جتتنا سين كبا بكخنتي بلتين تينيا قالين هنينو مال جتي أكس جتي مو أكبرا جتي بكخنتي هيري جتمو ولي قالوا دبدنيا ددين تناني أنشر أنا أبني ونيت دتبانة ونيت متدتبانة واي هيريت مان لانجي يو هيريت أنا هنقولني أما تخناني أفرا بيجلان عندي تكامون أن هيريت أنا مكردي أسكيس أبودان عندي فامي ورا خينجلي دبسين جينا كنا ما تكتب أنا فيني هيريت دنوباس والله أنا أما تخنا بود أسكيس أنتاو أما سديتين أسكيس تاعي يون هيريت أنا أركني تكا بيجتين في الرئيس أنجلتي بيجلا تكا عن هيري لالدي أكان أنا أسكيس أبو نقولين عندي فامي أنيس دبي فديتي وجوم أسكيس أبانا ورا خينجا مالك أرجسي سدي يو يعني ناف إرجن أكسي وجوجو دنان جين هيريتنا يو تيس لا يونين دبي ورا خيساني سمت وان سيرجن إنكابني يونين دبي بيجتين سنجلت بيجلا في الرا يو أمو خوان تجت تاته هيري خنا كان أم فت أدونا في قدين أنجي سبب سنتين هيئة تقول دوجي أكيد هيري سنفت وان يعني وان إني تجرو خنا وان إني بينف بك نخاسن لك فرمي في جتشو دان إني نما براتي بوسو جيران أن كانون ده شورا إني تبتي كوبان كابون جزين أنا ربوس إني جوياها ورقاني خا بك نخاسن يفرنان سيني خا خود جيل من الرد دول أستاذ فتحي مني أنا بنت الدباني هيريدان هيري أكس جتي ندقي وانت كوني بيهم قبضو إن دلتنا قويا نخانو ماري سيفرتي جبا سيفرتي ديم تساني أنا يقول باخن نينجا للدائرة إيش الدباني إتمان عن دولتي نفوني عن انت لدبران نفوتي بيرا ستين رفني هرملا ستين رفني عن انت لخبجا ديجستي نجلو خفتي أكاد يرنما بولولي تكاد لا نركني نفوتي قرو عن هذا ما يري مكاخ يبوتو نيام يبالي سخي عن الماسة دي لنا نفون الماسة دي لنا نفون انت لدبراك كاتين سيدو في وصول يرين انتو كنين سيدو في سيغالي انت لدبراك كاتين سيدو فين ورخين الرانا فوتي انا هذا ما يري مالي هذا الماسة ديتين هذا الماسة ديتين كابجاك هليتنا يامو ترتين الراس كابجان نيام يبالي سخي انت للا فامي بكسان راجل وصول يرين انتو كنين سيدو في يبالي سخي